Papa, ijoollee kun attam fiigu beektaa? Kana laalaan ture. Beektaa? Akkuma ispoortii jaalatu. Maalan immoo kunoo borciyyuu natti baatee fiiguyyuu dadhabe. Xiqqeessi nyaatu. Maalati nama rabsuu malee hin beektu. Maashin kuni. Borciitti qannasuudhaaf xiqqeessitee nyaachuudha. Dubbii isa dhiisimee waan si gaafachuu jedhee wayii tokko jira. Ela. Dubbii namaa keessas lixuu barbaadeen. Ati moo? Na dhagaa jirta ammatti? Na dhagaye tasgabbaa'e. Ela dubbii namaa keessa lixuun barbaadu garuu gammadaama kanaa amanuu dadhabeen. Natti tolaan jiru dubbiin gammadaa kun. Maal jechuu keedha? Waan isin jechuu barbaade mooyini gammadaa kana amman beetti mee? Amman beetti. Ati beekta turte? An beeka hin beennu namicha kana. Dirqamatti beekuu qabdaare. Baati baay'ee na ajaa'ibdame dhugaa rabbi. Namni kun nama akkamiiti eebeloo eenyudha jettee amala namaa fi maalummaa namaa baruu fi yeroo sitti fudhata. Adeemsa keessaadha maalummaa namaa fi amala namaa kanatti balaa deemtu. Kanaaf gammadaa argitee amala isaa baruu hin dandeessu. Mini waan isin jechuu barbaade arraan dura mooyini waa'ee gammadaa kana nutti himte xistiin baay'uu hin jennu. Kaleessuma dhufiddee kana gammadaadha abbaa manaa kooti ol baraanaan jetti. Akkamitti nama name? Nama argee hin beekne. Nama nettaasee hin beekne akkamitti an ila waan isin jedhu an mooyin akka maatiitti ilaala. Nan beeka mooyin sibichaa miti maatii anaafis mooyin obboleetti koodha. Hiriyaa koo qofamti isheen akka obboleetti kooti. Garuu ishiin gammadaa dudduuba isaa qoratteeti kan isheen fidde. Ati immoo yoo beekuu baatte adeemsi keessa beekuu dandeessaa mala isaa. Maali nama faana argite moo? Maal jechaa jirta? Ani waan akkasii mini waan akkasii mini. Nama akkamitti inni jettee immoo adeemsa keessa baruu dandeessa kan maali? Na dhagaye. Waan isin jechuu barbaade. Ituu na ta'e an biyyan hin beekne irraa callumedhee fidee nama hin beekne hojiin jiraachuurra qobaama koo jiraachuu nama. Baanni kuni karoora keeti. Kan isin jechuu barbaade? Atas bolus waa'ee namaa ati kan odeessitu waa'ee gammadaa waa'ee mooyii. Garuu ofii keeti maaliif hidhate? Sitti meentu limiti kan? Maayeen ofii keeti kan naan jettu ati naan jaamda. Already mana kana keessa jiraachaa kan Maaltu maal ta'e? Kanaaf namoota akka beeksifannoo qubeellaa godhadhu ta'uu waan nan waan sun argite. Asitti meera. Maal ta'e? Naguma, lakkee waan jettu akkamati si barbaacha beeki lafin hin dhanne hin jiru akkuma tasaa waliin dhufne si barbaachaan ture. Nagaadha waan jettu lakkiibboo bunan sii bita moo saantiman sii kenna? Hai sooressa abboo lakkee waan jettu ollaa'uun alli kun akkamsi tole. Orrimmoo dhufaa jira beekama yeroo roobaati. Man alaa galuun kee dirqama. Teenyee buna dhunna moo re'ee birrii qabda irra sooressaa beeke waa naa bituu sirra jira buna naa bittaarra. Takkaa buna nuu bittee hin beektu mee har'a buna jimaa dhunna. Maa itti? Maali kun immoo? Eessaa fuutee kana jimaa? Eewu sitti kenne? Adii moo nama keenya si kenne? Oromoodha? Eenyu abbaan isaa yaadatta?
Akkam? Fayyaadha. Akkami abbaa fi harmeenoo nagaa qabani? Maraattuudha itti dhugaa. Dhugaa akkas jaani? Okay. Meeqa barbaanne jaanammaa? Gahee jeen amma anaatu barbaadaa naafeeti. Isaaniif ni ga'a. Teenya haanuu guddisanii ijoollee. Ittiin jiraan. Xiqqoon naa hafe malee. Lakkinaa fi kaayyoon itti boofammaanuu manarraa boofin jedhama. Dhugaa waliin taane irraa illee haasa'uun barbaadu dubbiitii yaafita isaa hedduu na aarsitti yoon irraa haasa'u. Dhugaa mana kanaa boo malee cinqiinti hin dhumtu. Saniifuu mana barbaaduu jalqabeetiin jira. Lama bareedaa harkadhe tokkommoo naaf ta'ee jira. Saayin godhuuf ka'eetiin akka ati yaada kannitu atis ilaaltee jeetiin dhiise. Saniif yoo dandeesse guyyaa tokko hojjetamne ilaalla. I love you too. Nugget. Bye. Kayo. Yeah? Mana barbaadu jalqabe. So I'm moving out soon. It's alright. Got it. I'll go to the danger. Good.